Hello guys, akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya har'a viidiyoo lamaan tokkotti irratti react godha jechuudha. Wal duraa duubamee viidiyoo እኔ ልንገር ከጀዋር የፖለቲካ ምርምር የኔ አያት በጣም የታወቀች በቃ ኬሚስት ናት ልጅ ይችላል። አረቄ ስለምታወጣ ሪል ጭስና ጭስ የሆኑ ነገሮች አገናኝታ የሚታወቅ አረቄ ስትፈጥር እኔ አያቴ አቃል ሰው የሚያሰክር አረቄ በደንብ ቡም የሚያደርግ አረቄ ጀዋር አረቄ እንኳን አልፈጠረም። አሁን ማሜ አረቄ አይደለም ምንም አይደለም እና ይሄንን ነው አማክራለሁ። ለምን አልሰሙኝም ምክሬን? እንዴት ነው እኔ እንደዚህ እና እንደዚህ ተንቆ መቆየቱ እንደዚህ ኢግኖር ተደርጎ መቆየቱ አናዶታል። ስለዛ ነው እሳት መቆስቆስ እየሞከረ ያለው። በቅጡ አልተዘጋጀበትም ምናምን መጨረሻ ላይ መጣ አከራጋዩ ተከራይቹዳ ቤትሌም ታፋሳ ሂናፈን አከናሲ ጉዳ ጅራቹዳ ዮሴዩ ጀዋሪን ኤገቴት ዳብዲና ፈካቴ ከናፍ ሀሊሲን እንከስ ጅርቶቹዳ ጀዋርሌ ቄቁ ወሶንታኔ ሞቱም ወሌ ደገር ወሶንታኔ ቤቲ ከን ባዬ ሲ ጉጉባ ጅሮ ጀቹዳ ዋኤ ሂናፋቲ ማሌ kanaan duratti jechuudha dhugaa Jawaar saayintistiidha. Namni baay'ee yeroo ani intervii godhu baay'ee na qoraa turee fi na rakkisaa ture kan daddafee flexibil ta'eetiin ofirra deebisuu fi political saayinsiidha jettee kan nutti jajaajile turtellee eenyu yoo jenne Beeteleem Taaffasaati jechuudha. Beeteleem Taaffasaa gaafa Jawaarin eeggattee dhabdee haroo irraa goytu jechuudha gara qeequtitti kaate jechuudha. Amma Jawaarin dura samiin geessitu amma immoo fuutee gara lafaatti gadi buusuu jalqabde jechuudha. Samiirraa gara lafaatti gadi buufte jechuudha. Kanaaf intalli kun yeroo baay'ee irra deddeebitee waa'ee Jawaar afaanii hin buufattu akkaan caqqeetti yeroo hundaa waa'ee Jawaar ala ishiti. Maaliif yoo jedhu as duubarra kan jiru hinaaffan alatti waan biraa akka hin jirre asuma achi namatti akeeka jechuudha. Mootummallee deeggaruuf otoo hin taane. Kanaaf isin haalli isin amma keessa jirtu jechuudha haala hamaa keessa jirti osoo yaala barbaachisee sadarkaa itti yaalan irra waan geette fakkaatte jechuudha. Hinaaffan humnaa olii sammuu namaa miidhaa nama alaanshaa nama nyaataa nama qal'isa dura jirtu kanaaf Beeteleem Taaffasaa amma kun qeeqa Jawaar otoo hin taane carraa argatteen hinaaffaa garaa keessi hinaaffaa si guggubu ibsataa jirti jechuudha. Viidiyoo itti aanu immoo dhageeffannee walitti dachana. Viidiyoo itti aanu immoo hiraarii uummata keenya irratti ta'aa jiru keessaa waan xiqqoo sii kan fudhannu waan ta'e dhammee viidiyoo san dhageeffannee immoo walitti deebina jechuudha. መስደብ መፍትሄ የላችሁም። የህግ አምላክ ስሙኝ። ከዚህ በፊትም ሰድበኛል። ህግ አምላክ በህግ አምላክ የሰደበች ሰው የለም። እኔ የለኝም አመት ሰሩ የለኝም። እዛ ሄደሽ ቀበሌ ይወስድሻለች። ቀበሌ ይወስድሻለች። ያመሰቶ በቃ ሙሪ አይሆንም። አንተ በሸንደበሌ ማዩ ማሲቲ ካና ወረኮና ሲን አብዴት ሚልሻል እናርገው ብዬ ነው ከለማ ከብዲ ሚትማኒ ቢጠይቅ ይሄው መከራ ነው በቀቀለን ማስታረቅ ነው አሱረገ ሙሳ ርጂቲን ኩንደሽኒ በየሰዋን ተከንከም ተዋኛ ቱንከም ከመነ ኪራጋሉ ዲብሸኒሙ ከጫማ እዚህ ብሪ ከመተካ ራፉኔ ብራደም ነው ረቡማን እንደ ማን በሸንደበሌበት አንድ በሸንደበሌ ከማፍተ በሸንደበሌ ቀለል እናርገው ነው እሺ ኮንተና አይደለም ደረገዱ የኔኒ ጉያ ሰድሩ ለምን ከወጃ ከናፉ ነው መከመች በቃ አንለ አራፋ ደረበኒ ሚትበስ ወነሲ በሸንደበሌ ነገፈር ጉያ ተቆን ገይዋ አደለገቱ ሁላ ዮብይ ነጋታ ደረገቴ ከናፉ ወጫሬ ቤከ ከበል ግርጽ ሰዲ ኩምሰዲ ባባቲ ዲቃቴ ይሁን ቤታ ኩምሰዲ ወቅቲ isiga waltun jira bar bayo ni garanu achira inani ngapa ما فملالا سير سيريته ابا ملالا يا وفكر مش ملالا كله يا سير سير ما من رافدا ابن ادم ما تقول كان نبر كده بلالي من ملالا وانا غدا كوتا ودا يستمر رغاتا كوتا سيتي كوتا سير Kambraamo viidiyoon jechuudha sooshaal miidiyaa kanatti vaayiraalii ba'e viidiyoo argaa jirtan kana jechuudha akka argaa jirtan kanatti haadha kanarraa jechuudha birrii 3,000 kennitu malee birrii 1,000 sirraan fuudhuu hin qabnu
በህግ አምላክ ሴራ ኤገዳ ከጀቱንidha jechuudha sirraa fuunu malee si biraa hin deemnu yookaan immoo mana hidhaaf si geessineetini achitti kafaltaa iddoo itti kafaltu hin jira kan jedhudha jechuudha. Viidiyoo kana yeroo baay'ee turee jira erga sirratti gadi lakkifamee Jawaar illee deebi'ee poost godhee jira. Haalli kun baay'ee rakkisaadha jechuudha. Waan kana immoo mootummatu godhaa jira jechuun hin danda'amu jechuudha. Naannoo sanitti namoonni naannoo san hooggantu waan kana gochuu danda'an jechuudha. Beekamtii ittiin argachuuf mootummaa biratti jaalatamuuf waan akkanaa kana gochuu danda'anii mootummaan waan akkanaa kana jala bu'eetiin jechuudha. Tarkaanfii fudhachaa yoo hin deemne uummanni immoo mootummaa irratti akka mufatu taasisa waan ta'eef mootummaa wantoota akkanaa kanneen jala gadi bu'eetiin hordofuu danda'u qaba. Wanti garagariin aangoo ofii dheeffataniitiin uummatni mootummaa irratti akka ka'uu fi uummanni mootummaa irratti akka amantaa dhabu waan godhaniif mootummaa wantoota akkanaa kanneen jala bu'ee hordofee tarkaanfii fudhanne taananiin wantoonni akkanaa kunniin mootummaa irratti uummata kaasuudhaaf waan karaa saaqaniidha. Subscribe, share, like, comment gochuun dagatinaan nagaata.